لا 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 فتلا بريدنا لا 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 هون فيت المالي لا لا خبز وافي ماشتي هو مثلا mana kitiif fudhattanii jirtan naftee daa'e. اسكي سايز وافي لا لا Waan ونجي isinitti نجي اسيس نجي kun ala fedha aadaa kana faana akkan amma moo isin neerufnee taleetan fayyadaman مالك لما يروح مقفل لا لا ده maalitti kun ala kophee tana faana kophee moodii لا كتوني قول لي اسوي تنقطتي وافي لا لا جيجي من مرين دودي من غير تقريبا راح فنيتي لا 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 في جولتي ما لبو جيبني سنو maasha Allah bakkattoonni وكم بيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تهردفتو تخيا أكم جرتن نجا فيا جرتو أشمار كفودة كبجمتو تابي هردفتو تخيا ورين كريستانا كمسلمة وندي رئيسن إسين جالنا أكم جرتن ديبي نيروفني مالك بطل رفتي چونكو إسن نولمو إيجا gammachuu gurguddoo takkaan natti dhaga'ama. Alhamdulillah qabsoo yeroo dheertuu booda ijoollee xiyyaa wajjin walitti deebinee dubra babbareedaa kana wajjin wal biratti argamnaa. Akkuma beektan gaa dubra isin gartan kana gurgura dhalaa kana kaameeraa. Dubra isin gartan babbareedaa kana ruuzaa diitti kannaniiti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya gandarraa nama akkanaa qabna ta'ettuun obboleessa akkanaa qabna ta'ettuun ilmaan ganda kiyyaatti na booda natti erganii gaa dachee dubartoonni duraan bira qaaliidha. Alhamdulillah mana isaatti dubartiin argamte. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya tuunis labboon tuulaan. Analleen juga ani selandala teranis nama berita jalan. Ulik amaca pun selandala teh aku masanya kan tiba berita. Orang tu tahu kamu jam tu terkaya. Mal kapatir betul cuci keselino lamu. Kabaja jalalan jualan dia. Fukat deh diki fitolani serkafu deh. Mal kamale. Garu shakini nangkabu ni beitani. Shakini nangkabu jualan tun nama kana berberedu. Me Salamtalle nama jechuun beekanii achi baareessanii isaa osoo uleen tumanii osoo shaanaan tumanii achi babbaareganii isaa mee salaamtaa isiniin jaanii nunnu mee salaamtaa jiin. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya martii hundi jiiti wajjinaati. Egaa salaamtaa jechuun danda'anii menu jabduu jira moo tayisiira jabduu salaamtaa. Dah, salam taji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega, dubbi sani angarma wasu datanifu ay malisa ara kabdani. La arangam. Duba mali fi akan afka kabdan. Itti mame hordoftotti ay mannu kun isinin taane mo bakka daldalii jiru isinita. Ay mal mannu kun isinin taane. La nute. Duba maal tu kanatti akka caraqamtanii ukkaamamtanii maali? Ukkaamamtanii dara. Gaha maali dardaraas dhufuun warqee gaa'e. Hai bakka dardarii dhufu feetanii? La. Isin ammaan tan mana kana isin hin ta'ini dhalaan silaa bakka dardarii jiru fadaa. Gaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhalaan dubartiin addaa tanaa jaalala beeyti. Ani gaa jaalalatti dhiisutti hin jiru ifiifis naman jaaladhu. Dhiiroo ijoolleen waa gammachuun qabdu. Maaliif gammachuu dhabdan? Mataa lafa akka qabdanii? Gammachuu qabnaa. Kan qabdan gammachuu? Maaltu isin irratti? Waan isin irratti natti himaa? Nyaata nyaatanii? Nyaata waan hunda mana guuteetiin nyaadhaa godhadhaa isiniin jee isin biraa deemee maaltu isin irraa yeroo? Wanta akkasuma jirtu hundi guutuudha. Wallaa? Dardarumaa isin irraa yeroo dhaqa? Nama akkam feetame? Nama akkam feetame? Feenu. 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 Dhiironni feetan qaba. Xiqqishallee? Dhagaa? Bakka dardarii jirus anumaa wajjin deeyita yoo feetan. Yoo feetan dardarii olii qabeetiin isinii fida. Laa dhuguma himaa gaa? Wallaa? Waa dhugaan fakkaattu? Dhagaa akkasuma waan isiniin jiru. Maaltu isinitti irratee akkana calcalna jalaa jettanii
kaameeraa irratti illee dubbachuun beektanaa wayin isin barsiisuu deema. Ganaa yuutuuba isinii banee yuutuuba kana isin dalaysiisee naa hojiillee dalaytanii dardarallee hafeetan nama of dandee nama isin bulfatuufillee ofeetan isin kanna yookaan isin kannuuf taates. Amma mataa qabatanii maal jettanii akkanuma manni kun isin hin ta'ini akkasii jirta. Mee itti dubbadhaa uummataa hojii waan isinitti irrate. Waan gamasitti warra taaribaa kan isin tumu kan isin beeleysu harkaan isin fuudhee badiiniin qabattin beeku waan isinitti irrate takka takka naa. Waan gabaas nuti gannuun baafne. Sooka gannuun baafne. Gannuun baafne. Sanaan katte aaru jirre amma. Magaalaa dhufeetin. Magaalaa isin deddeebimu. Gaasira raabaaftanii gaasira manuu ifiin deemta olaa ulfin. Maal jettisa? Mana fi deemtee bakka federeetee qamaatee uffitee galgala luggaltaan teessitti olaan kolfite mana saarii baay'ee baaftanii gaasiree ta'anii baaftee namni ta'uutis ni deeman tatteen. Ijoolleen hin bineensi sun naayitii. Yaa seebi jirraa fannuti nuu bitteen. Tanaaf akkana calqan jettani. Woo nyaanni irraa kan sitti haaragamna laa. Nyaata mana guutuudhaan godhattani. Maanu gannuun baasirra dukkaanatti saniif haaragamna. Duuba afaan adda buqqifattanii natti dubbatanii waan kanaan nutti hiruudha. Bakka ati deemtullee soojii deemnaa nama birallee nu geessi. Qilleessa nama kee biraas nu geessi nama hojii nu barsiisi jettanii afaanii baafatanii nutti dubbatanii. Nu beekuu diddee kaase. Nu beekuu diddee. Haasa dubbatanii. Duubaan ayyoona dubbattan malee yoo afaanii abbaafattan malee akka namatti isinii beekaa. Calleetti deemtara sana duras nu gabbaasan jecha eegan nu baaftanii taa'u jirraan. Ambarammee eegaan isin fide guyyuma lamaan yoo hojjaa. Dubu guyyaa lamaan kanatti dirmammuun warra taaribaa isinirraa haa buutu. Tajattuufiin taa'u jira. Hai, hanganumatti nu ala kajeeltanii? Ni hawwinee fi bara. Ni hawwinee? Alamaa kana iyyaanaaf qofa. Amma dhage'a. Uffataan isiniif hin bita. Waan feetan. Ammaan isinii bita kunoo. Ammaan tana rabbi jee. Atiiqaa ja'anii bakka nama geessanii jira. Bakka bashannanaa. Achiis isiniin geessa. Waa hunda magaalaa isiniin garsiisa. Tanuma feetaniimi? Amma hidhaarraa baaftee miidhaan nu keessa jettaniimi? Amma mee dhugaa dubbachuuf daaboo. Dhugaa dubbachuuf manni sanii waan tokkuma. Haa maqaan hin nyaatin haala. Maqaan ifa feena. Ammumaan tanaa'u suuqa isin geessee waa isinii bitee dhufu halkanii beeku. Lakkii ammumaan tana dheeyitaniiti dalagaan deemaa nyaama. Amma dheeyitaniiti. Amma atiiqaa boruun isin geessa. Dhagaa atiiqaa isin isin geessa. Amma immoo bakka bashannanaa jira. Iddoo gartee iddoo aramni cuftitti gammadu. Uffata isiniif bitama. Bakka suuqa uffata isin geessitti isinii bitaa. Sayyaatiin godinaa. Isin obboleeyyan kiyya. Ilmaan ganda kiyyaati. Waa meeqa olii taana. Isinummaan qoftiin nan kaddainaa. Shakkiin isinirraa qabu. Shakkiin isinirraa qabu. Amma mana kana inni dardaraa isin finneef nama hedduun na jalaa. Dhalaan daaddaa teessan tanatti yoo eegan malee dhiira jala kutti isheetiin isinirraa sodaachuu jira. Silaa harki kiyyaa naa achitti maanta nu jaalatti isin qabde naa achitti of kannatanii. Isiniin fixaa akkam. Isiniin gataa akkaan isiniin laffee qabu akkanumatti isiniin diimu. Akkas ta'uu beekaa. Kanaafuu amma keetiin suuqa isin geessaa mee baaltoo uffadhaa. Amma haati baaltoo uffadhaadhaa suuqa yaana. Ta'a. Egaa kunoo baaltoo uffatanii jiranii dubartiin tiyya kunoo baaltoo uffattee jirti. Ormoo babbareeddanii asirraa. Dhiiruu eenyumaa isin harkachuu ta'an isin dhiisuun ta'uu argaa. Hammaa kana guyyaa lama kanii mana isin fide. Hogguunii fi xiqqishoo asin nyaatan akkam memmarri keetiin hariiree isin uwwisee isin fida. Waanuma feetan xalabattan. Mana uffata dhalaatiin isin geessa. Takka naatii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Hangaan uffata bitee deebi'u. Hanga xumuraatti nu faana tura. Baay baay isin jaalannaa. Laayikii Laala uffata babbareedina laala. Laaladhaa waan feetan maali? Laala kophees. Waan feetan waasti yoo gassan. Mana keetiif fudhattanii jirtan naftee daa'ima. as keessaas waan feetan laala. Wanni chinjirri asiis ni jiru. Kun uffata aadaa kana faana akkan amma. Moo isin neerumne televiziyoon ta'edha. Maaliif?
Nama yeroo muka falaalata adaan Maalti bee? Kun ola kophee darbaa. Kophee moodela ijoollee haasa'u ittiin guutatanii waan feete laalataa jechuun hin marin. Guutee miidhagsi yoo Laaladhaa waan feetan. Laala mana uffata Oromooti. Oromoon xaxawwarte egaa hanga biyya tana dalagachuu danda'an biyya sanii dalagachuu hin danda'an gaa jara keenya. Amma suuqaan kun suuqaa Oromooti. Warreen mana kana hin beekne dhuftanii laallachuu dandeessan. Meeqa gatiin boo? Abbaan tokko. Egaa ijoollee akkuma. Egaa ijoollee suuqaa arruma nayine akka taariifaa irraa dhufanitti laaladhaa waan feetan ijoolleeti. Maali boo geemni sanoo? Maashaallah kun ola. Ini kaddaate. Egaa dukkaana ajaa'ibaati boo. Wanni hundi ni jira. Uffata aadaati irratti waan babbareeddu. Maashaallah bakka tooni. Akkuma biyya teenyaati kam. Abdii. Joolaa qabjii irratti argamnaa namni uffata aadaas barbaadu. Dhuftanii laallachuu ni dandeessan. Takkanaatii. Ijoollee fudhatanii waan feetan. Fudhatanii isinii taate kamana kanaa irra isinii ta'e ho'a. Hundi taa'e. Halas rodhaa ba'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya mana kana dhuftanii waan feetan irraa argattan. Wannummaan dhabamee hin jiru. Warreen sanaa jirtan hundi keessanuu asitti argamtanii bibbitachuu qabdan.